اوكي عربي فدبس تمام انجليزي فولين دبس نباب مواز atummaan dubbise takka takka ta'e ingiliffaa sin beeku ani arabiffaa malee. اوكي انجليزي فبيكو كانوا اسبرت ومتكenya اول سيسيف او اديس نيكو صحيح اوسا اوكي سراتኛ وجه محمد قبا موسى يچرك نو سوسن مدته سنن انا صحيح دومي سكن takka takka siksisa dubbis takka takka english word by word rakkoon qoomaan gidi fandee afaan wannaati barafaan biyya biraati okay takka takkaan dubbisaa deemnaa jechaa okay dubbis okay awasin mul'ataare it is was not read from Anas what it was what maal jette dubbisa of yakan dubbisatti dubbisa si kan dubbisa jechuun injere dhageenya it was maal jette the messenger of Allah had a irra deebe eenyura jechuun irra deebe ka no takka si gaafadha no takka si gaafachuu deema goobasi takka si gaafadha it was narrated hayye maal it was narrated jechuun maal jechuu akka gabaafametti jira okay from Anas that the messenger of Allah that the messenger of Allah ergama rabbirra okay had a female a slave okay ሰራተኛ dubartii jechuudha okay with woman he had intercourse but jedhaachi bod intercourse ishii wajjis wal qunnamtii saalaa ሰራተኛ wal qunnamtii saalaa raawwatu qaba ሰራተኛ wal qunnamtii saalaa raawwatu qaba female slave jechuun maal qaba miiras birta gamma walii garbiti raayee itti fuuf ma ሰራተኛ dhan kennamteef ግብጽ irraa kennamteef hin beektu jadi mai infidda so kanaafiyyu muhammadin qabaa jechaadhaan tire ሰራተኛ wajjin raawwatu eessatti maali mana isaa keessaa qaba kaakin wala ሰራተኛ waliin raawwatu gabritii waliin raawwatu qabaa jechaadha wal qunnamtii sana waliin raawwatu itti fuuf dubbisiifiti itti qabamoon qabu kinoo gammaa siya gamoo dubbisiifiti waasi gaafachuu dubbisiifiti qabamoo hin qabu dubbisiifiti qabamoon qabu gammaa ka dubbisnetti waliin qabamee mana keessatti booda dubbisiifiti hin qabamee fi kan dubbisiifiti hadiisa kanarraa ganaan si gaafachuu deema maan na gaafatama wanta kakkinoof seerumaan guututti si gaafachuu deema gana hadiisa irraa si gaafadha abseer indi okay irrasini deebi'e gaarsinaa gammaa kinoo muhammadi sarraatanya wal qunnamtii saalaa raawwatu qabaa jedhe okay habza inda Asha inda habza walid not living alone okay kan sisi tikko kan sisi you need to he okay said that she was forbid for him she yana kino habza fi ashani isa qabani okay for him then Allah za manamana jedha chi bod Allah ka kana jedhu buuse sadin boda kino hagara gadi kun maaf waan ansi eeyyame ofirratti harama goota yennaa kino habza fi asha woxarani qabasa waan ansi eeyyame maaliif ofirratti harama goota ka jedhu san kino ka qura sura jaatami jala kosto kosan jecha so kana ku kino sa kana dubbifadho barbaadem dubbis irra deebi eenyu who had eenyu to intercourse godhee qabate jechuun eenyu to gartee garbitti waan go Muhammad wajji godhee isa jedhame afaan naayii hime eessatti jedha akkas messenger of Allah a female slave kino ergama rabbi sarraatanya wal qunnamtii saalaa godhu qaba maashaallah qaba sarraatanya gootu qaba jedhemo sarraatanya eessatti sarraatanya gootu qaba wajjin godhee eessatti hin jedhame waan yoo galchime nama biraadhis dubbisi kino agamaatti dubbisne sumaani kaje sumaatu eka intercourse godhee eessatti jedha nama tokko jechuun nama abaloo kana tokko qaba jechuun akkana godhee qaamni san jedhu mee eessatti guutuu eessatti akkas jedha you know mullu search okay the messenger of Allah okay had a female a slave saratanya wim gabra kama with home hadisa kana tafsira sa eenyu nabasa bo hadisa kana waan nin qabu amdin qabda no dhaabadu no jechu dhaabadu say guutu isaatu no injadu injadu dubbisi kosaati male arabi fayyode akasi jedhu akkasuma hunjadu dubbisi afaan oromootiin hiikamu ummata keenya injadu heeki atuma dubbisi waan qabame jiru waan qabame akan jiru had qur'aan irratti akkas fiddeeti eenyu tokkas hiike eenyu tokkas hin jedhee hadisa kana eenyu tokkas hiike kino maalti kino eenyu tokkas hiike eenyu tokkas hiike ajela kanatti hiikame okay ingiluma sana hiikatti hin jirtu ka achirte eenyu mee Muhammad eessatti intala akkas godhee kan jedhu eessatti jedhe
Hinjir nabi hadisni mati rasul agartee kan ayaan irraa dubbatus mati isa jidduudha family mati isa jiddu dubbata malee wantuma agartee isin sanuma irraa dubbatu. Ali galle? Family miti kuno sex. Family isa niki jibdak. Female slave. No. San jechuun kijiba keeti malee jechuun san maatii isaa warra deema gaafa nyaatte malee garbitti jechuun maqaan siitu eenyu? Eessa? Amma ni qabda hadiisa waan hadiisa maqaan waan tafsira isaa waan ni gartee dhaabbadhu. Amma namni qabu hadiisa irraan qabu wayita. Dhaabbadhu boo tafsira hin fiddaa qoy akka gartee kanuma akka daawwisee kana wanta kaani. Am diini qabda? Oye. Dubbis keessa lafa kana osuma kana dubbis kan Ingiliffaa kana. San siin hin jenne qoy dhaabbadhu goobasi waan Ingiliffaa waan kallatti waan gartee walumatti lallaaqu jirta. Ustaza ani bilbila laman qabu suuraa tahriimsan baasee jechuun kanuma hiikoo sharruma saasan maal achirra dubbata. Suuraa tahriimsan dubbane bar. Ooyi dhaabbadhu amma baasaa qoy. Inni fitee jira bar. Waaniin ani si hayyame maaliif haraam gootaa jeeni je rabbi. Rabbiin waan halaal godhe takkittuma san. Inni kun baabni kun fi kan walittu deemu hadisni kun fi kan achitti walitti deemu jiru. Waan rabbiin halaal godhe maal rabbiin halaal godhe. Maal? La. Injir akasim. Sanuma san injir. Ayaan akka jiru bar waa'ee dammarraa sa adeero waa'ee dammaa jechuun gartee mee quraana si baasuu garsaa qoy. Qoy dhaabbadhu. Dammaa miti. Suuraa taariif dhaabbadhu. Si baasaa qoy quraana kun as jira bar. Dhaabbadhu sarratanyaadha kan kinoo Aisha hadisni kun dogongora walii aqabu. Dhaabbadhu. Namni akkasii kan waan jiru. Hadisni kun dogongora jedhi. Dhaabbadhu. Suuruma taariimin si dhaqa qoy. Dogongora siin jedha hadisni kun. Dhaabbadhu boo. Edaa ila guys. No indees quraana na dura jira qoy dhaabbadhu quraana dura jira dhaabbadhu. Hadisni kan dogongora siin jedha. Qoy aayaa quraanaan si dhaqu deema gurbaa. In dhaqashi dogongora wanni kun kana baasnee raajin achi dogongora kun. Si dogoggora hiikuu jira afaan Ingiliffaa si dogoggora hiikuu jira. Hiiki kinoo Ingiliffa kan. Si dogoggora hiikuu jira qoy. Akka takkaan hiiki ustaaz hiiki takkaan. O si fi ne ka dhaabbadhu suuratu taariimin si ka dhaabbadhu. Situna hiikama qajeela hiikameera afaan Oromootti. Dhaabbadhu maal qajeela hiikamee kun qajeelli as na dura jira dhaabbadhu afaan Oromoo si ka dhaabbadhu. Dubbisa afaan Oromoo. Hadiisa yoom qaraatee beekta afaan Ingiliffaa hadiisa afaan Ingiliffaa ta'u afaan Ingiliffaa caccabaa tokko. Arabiffa jala dhokachuu hin jiru godhu ustaaza qabamtee. Nuti waan keenya bar Arabiffa nabiyyiin keenya afaan Arabaa dubbata afaan Oromootiin hin buune bar goobasi. Oriijinaal achi deemina. Akka Amaanu'eel jedhanii waan keessa seeqanii waraabbii keessa seeqan. Waan akkasii hin jiru. Okei dheessitee amma Arabiffa minaaman hin jiru. Hiiki kinoo kana jechaadha. Osoo amma si ta'u. Dhaabbadhu si baasaa dhaabbadhu goobasi inni jine suuratu tahariim. Aya si bana qoy. Askot. Sharri san silabas amadu qoy sharri si basa qoy. Afaan Oromoo sharri jechuun deeply warra gartee Ibn Kathir fa tafsir isa guututti si basa. Okay, achi deemi achi aljalalaini laalla. Okay, ajela dubbatan eessa akka sarratanii ta'e. Jalalaini qabda? Jalalaini isa qabda. Kinoo maas gubbaa jira noo baas teknoo noo baas seenaa. Tafsir man si basa qoy. Ahmed Jalal Ahmed wanta ni qabdaati eenno sharri isaa san ni qabda. Afaan Oromoo kun ni gabaabsa. Sheemmaa marashaa namni qabu ni jira. Natti hin mijanne bara ustaazii kanaaf makiina keessa. Mee yaala. Sheemmaa marashaa Abaazarri ni qabda. Salaamu alaykum. Jalaalayni manii kaafi ustaaz akkasi galaafe. San baasi Jalaalayni san baasi mee kiyya kawantaa. Jalaalayni manii kaafi akkasi galaafe. Ka Oromoo qofaan nama jira. Okay, Rashad kete san isas US baase okay argee ture isa US akka waliin. Abaazarri ka Jalaalayni san ni qabdani. Qoy khamal khofaltaa miti gana sitti. Amma qabbaye malee qabbaye jira bara ustaaz. Maal jetta? Jalaalayni leen tafsiri takka bari sababa nuzula suuraa sabun achirratti gartee waa'ee akkaataa maatiidha malee maatii jidduudha malee kawantaate miti. Hiika lama kaa'u mufassiroonni baay'ee isaanii. Hiika lamaan maaloo takka. Hiika lamaan sana keessaa eegni sirriin waa'ee dammaatidha. Waa'ee dammaa wal qabatu. Osuma ta'u iyyuu baate iyyuu haadha warraa isaaniiti ilma tokko irraa qabu bar. No problem. Nan yaadame gahe. Suuraa taariin.
Qoy achi asii baasu qoy jalaaleen asii baasu qoy waan jalaaleen jaartii waan dur fuudhan dhaabbata suutan jallatin qoy dhaabbata naguma raashin godhini goobasi raashin godhin mee suuta dhaabbadhu raashin godhini dhaabbadhu gurbaa raashin godhini dhaabbadhu suuta maaliif iyyita maaliif ragaa uummanni haalaa no basi sene qoy dhaabbadhu kuno Abu Dharri qoy Abu Dharri nu fide qoy Abu Dharri galchaa qoy ya ingilifa haa baasu kee qoy dhaabbadhu ingilifa nabi Muhammad afaan ingilifa dubbataa himiti woy suutuma jedha araba kee har'a ingilifa jala ingilifa dheessita la ansa ingilifa miti hadisni ingilifa miti hadisni ingilifa miti bar ingilifaan bar diiteen miti bar ingilifaan garte ingilifaan inga baabse obboleeso ingilifaan wanta akkasitti waan itti miti bar Abu Dharri ol deebise Abu Dharri ol deebisa qoy connecti godhe qoy okay Abu Dharri dhufani qoy Abu Dharri qabda aya miti qoy ol deebi'aa jira qo'a ala jira okay qoy abbodo achirratti qoy obsi waan sifa godhu akasi asiventen way quraana fi hadisa wanta nuti afaan originalan qabna way afaan oromootiin qabna akka wangeelaati wanta oromin faan bakka itti deebuun qabu jirana afaan wangeelle afaan itti deebuun qabu maaltu kasin jedhe oromin maaltu kasin jedhe kana beektan maalika nuti so waan sin jedhe waan jedhu afaan original san namni hiikonsa translationa yoo dogoggor original deebina malee nuti wanta irratti achi deebi'uu fi amma fakkeenya waasi godha Amanuel yeroo jedhu wangeelii Amanuel jedhu afaan oromooti amma isii kaasa achumatti ndubu amma isuma kana deebi okay yeroo fakkeenya yeroo Amanuel jedhe waraabbii keessa ka na dhageeffadhu waraabbii keessa yeroo kaa'u jechuun yoo waraabbii keessa Amanuel jedhe waaqayyo nu wajjin jira jedhe kaa'u sanu Amanuel jechuun afaan oromooti wanni ci sun maal jechuudha ka jedhu san afaan dura san jechu tokko maal jechuudha waan sin jedhe dhageeffadhu ooyi dhaabbadhu san sin jedhe Amanuel jechuun afaan oromootiin sin jedhe dura originaalii waan sanii afaan oromooti mi kan isaa mootu kitaaba marata afaan maaliiti miti kan isaa qajeela hin kamas hin jenne bara waaqayyo afaan maali jedhe fakkeenyaaf afaan oromooti miti naan jette afaan maaliiti okay afaan nu barbaade yoo haa ta'u gin wanni ci afaan barbaade ta'u naan jedhin ka afaan maaliiti afaan gartee amaaraati oromoodha moo ingilifa Kira nagafate fiterta asbaasi amma okay la sani mit sani baat afaan maaliiti sin jedhe san afaan original Yesuus dubbatu afaan agarte oromooti qoy ka sheekh Rashad san asbaasi suma san iyyuu ilaalla argeetu yani wonna san waan sin jedhe siba jechu jalaaleen siba saate waan sin jenne in qabaachi asabira wana appi in qabu siba sa waan sin jedhe ama ni baasa opsi sin jedhe anka Amanuel afaan oromooti moo afaan biraati afaan biraati afaan sun ammoo afaan maali afaan biyya lafaarra jiru kana moo afaan hin jirre afaan biyya lafaarra jiru okay afaan kam bulu kidaan armaayiki dhan kana maayda hebru afaan maaliitiin si jedhe boo afaan maaliiti fakkaata hebru ta'e akkasuma fakkaata bulu kidaan inni waan hebru dha waan barraay maanninyaan okay La sani original waan sani original tis deebisu jira tamallata miti nadageun dirqama keeti anka wani nadageeffadhu Amanuel afaan jechuun original nuti afaan Nabi Muhammad araba irraa afaan oromoo afaan arabaa dubbatu oromiffaan dubbatu waliigalee nadageeffadhu jenne afaan gartee Yesuus kan kee dubbatu kam dubbata asbaas eenyuti kaasin jedhare hiiktanii afaan oromootiin nu gaafatanii barka sheekh Rashad san asbaasi sin jedhe asbaas okay dhaabbadhu asbaas okay asbaas afaan hadis kun maalik asbaas dhaggeeffadhu amma dhaggeeffadhu yaa dhaabbadhu mee afin dhaggeeffadhu kana amma dhaggeeffadhu goobasi dantaadha afaan beekuu baate maaltu nu golche siifima re afaan siifima nama aboo naman jeeqin ka reefu akkanum nu jeete lamaan dhaggeeffachuun dirqama qoy lamaan godha
Kare Rashad san asbasi brother. Asno bas muaz nan qabette mi asbasi. amma abo dhaggeeffadhu kana nama qabamte qabamaa ooluun jenne maal qabame way waa nama qabame na fanna su dem time abo Rashad san asbasi. nama dhaggeeffadhu goobasi nama dhaggeeffadhu xumura rabu geessa Asbasi shikan mustafid kun eenyu. nu dhaggeeffadhu dura namni osoo namni dubbanne yini dhaggeeffadhu ka Akkati godhattu war asbasi kan Ingiliffa. Ingiliffa hin dhaggeeffadhu nama dhaggeeffadhu Ingiliffaan afaan keessa ta'e miti nama dhaggeeffadhu ka Ingiliffaa saasoite ijoolleen beeyna irratti haasa'u jirtaa miti akka nama beeku nama dhaggeeffadhu iyyee maal yoo nama dhaggeeffate namni gurra lama waaqayyo nama kanne. Okay. Tafsira Bagawiiti Ustaas. Tafsira Bagawii irratti ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam wanti isaanii ofirratti haraama godhan maali jenneetiin gaafa laallu lima tuharrimu maa ahalla Allahu laka kan jedhu sun sirba wayii jira konkolaataa keessa Haa jiraatu. Okay. Maa inni wanti isaanii irratti ofirratti haraama godhan kan jedhu gaafa dubbatanu maal jedhu ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam eeyyoo ويحب العسل دم جالة الجمال ربي عليه الصلاة والسلام وكان إذا صلى العصر جاز على نسائه يرو عصري صلاة دبرتو ثاني زيارة داف ديمو إرجع سيبودا دبرتوني لما نساني الجمال ربي عليه الصلاة والسلام دم يعجزني أوكي دم الجمال دبرتين تكور دم سانيا شفت أشمان أش شبرة تران دم ياتني شبرة تراني Aishaanii fi haati warraa isaa isheen tokko maqaan dagadhee akkamitti achi turanii ergamaan Rabbii achi turuu hin qabanii jedhanii kana booda gaafa ergamaan Rabbii mana kee dhufanii maaya ergamaan Rabbii afaan keessan akka tokko dhaawaa akka tokko foolii kennaa jedhiini anis gaafa na bira dhufan akkasin jedhanii kanarratti walii galanii akka lammata isaan damma sana nyaanne mana sana dhaqanii akka isaan mana sana hin turre goonaa jedhanii walii galanii kanarratti jarri gaafa waa'ee akkasii dubbatanii ergamaan Rabbi alayhi salatu wassalam achi bahanii gara mana haadha warraa isaanii tokko gaafa dhufan maa ergamaan Rabbi afaan keessan akka tokko dhahaa jetteen akkamitti ana homaa damu malee waan nyaanne dammi ammoo nan jaalladha dammi foolii waan dhawwa hin qabu jedhan no jedhan baay'ee tokko isaan rifachiise ammas gara mana biraa gaafa deeman waa ishaa birallee gaafa dhaqanu maal nyaattan ergamaan Rabbi har'a ammoo afaan keessan akka tokko dhahaa jetteen wanti kun immoo waan jabaadha achillee naqee asillee dhufee bakkee lachuuttu afaan kee akka tokko dhaadhaan jedhamani kana booda damma hin nyaadhu mana ishee dhaqee kana booda damma hin nyaadhu jedhee ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam ofirratti damma sana maal godhanii haraama godhanii erga damma sana ofirratti haraama godhanii suuraan quraanaa kun bu'e yaa ayyuhan nabiyyu ergamaan Rabbi waan ani halaala siif godhe jaalala dubartoota keetii barbaaddeetiin maaf ofirratti dhoorgaa gootaa jedhee Allah subhanahu wa ta'ala keeyata quraanaa kana buuse. Okay, sababni keeyata quraanaa kana buuse. Namoonni tokko immoo hiikni tokko no ergamaan Rabbii gabritti qabu turanii gabritti sun immoo haadha warraa isaaniiti Maariyaa Qibxiyaa jedhamti. Ishee irraallee ilma tokko qabu. Ishee wajjiniin mana haadha warraa isaanii wajjiniin ciifnaani maafi yeroo kiyyatti mana kiyyatti ishee wajjin ciiftaa. Jennaan kun si aarsee jennaan ergamaan Rabbi gaafannaan eeyyeeni jetteen. Okay, erga kassee lammata ishee wajjin hin ciisu jennaan suuraan keeyata kanaa bu'ee jiru. So keeyyanni suuraa kanaatii fi waa'een Maariyaa Qibxiyyaadhaan waliin laallatu jedhanii ulamaan baay'een keeyata kana maal godhu da'iifa godhu jechuudha. So hiiknii fi seerri sirriin keeyyanni quraanaa yaa ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu kan jedhu waa'ee kamii irratti bu'ee waa'ee dammaa irratti bu'ee haalli sirriin jechuudha. Osuma sanayyuu ta'uu baatee ishiin haadha warraa isaaniiti. Gabrummaadhaan erga to'atanii booda ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam haadha warraa isaanii taatee jirti. Ilma tokko irraa qabu jechuudha. Haadha warraa irraa qabdu tokko ilma irraa qabdu tokko wajjin maatiif ta'anii dubbachuun kun Abrahaamis akkasuma qabamti fuudhee garbichi akkasumatti fuudheemi. Gabritti fuudhee haadha warraa godhate miti. Kanaafuu haadha warraa isaaniiti. Uummata iyyuu rakkoo hin qabu jechuudha. Keeyyanni quraanaa garuu kan irratti bu'ee waa'ee dammaa ilaalchiseeti. Inni sirriin isa kanaadha. Naaf hin mijanne konkolaataa keessa jira. Okay. Daa'ikillee kanuma ibsa ustaazi. Muhammad kino hadisichi kan jedhu hadisa sahii ta'eedha sarraatanya wajjin qabamu Maariyaa sarraatanyaan haadha jechuun isaan jechuun Maariyaa Qibxii Gibre waan itti kuni haadha mana isaati moo haadha mana isaati miti. Miti kennaa kennamtee. Maaltu miti sin jedhu kennaa kennamtee Abrahaamiif okay dhaabot Abrahaamiif ta kennaa kana fuudhee moo fuudhee isitana haadha mana isaati gartee akka waan jettutti. Inni si gaafatee sin jedha Abrahaam sarraatanya Muhammad si gaafachaa waan Muhammad deemsise. Waan sin jedha dhaggeeffatu sarraatanya Abrahaam
sarratenya eenyu hajara Abraham dhaggeeffadhu siif nima Abraham sarratenya fuudhee moo fuune sarratenya akkuma feete taatu deeif Abraham hin beeytu dura siin gaafa kana jedhu Abraham na dhaggeeffadhu boo hin lallamin halkan na biraa na dhaggeeffadhu na biraa halkan waan si jedhe Abraham na dhaggeeffadhu Saaraan goobazi nama dhaggeeffadhu ka Kana afaan Oromoo kashee mamarashaa san fideetiin jira ustaadha. Mamarashaa san fideetiin jira. Qoy jechuun gee barkunu ifee barkunu waan si jedhe Hafsaan haadha mana isaaniiti hafsaan. Maariyaa Qibxii baana Maariyaa Qibxii waan jedhe waan si jedhe goobazi Saaraan Abrahaamiif eenyu haadha mana lammaffaa eenyu gooteef garbitti goobazi nama dhaggeeffadhu ka na dhaggeeffadhu maaf si dhaggeeffadha waan Abrahaam Saar na dhaggeeffadhu haadha manaa garbitti Saaraa fuudhe moo fuune inni ani waan Abrahaam si gaafadhe Abrahaam si gaafadhe jira kana deebise haadha manaa garbittiin haadha manaa hin taatu eenyu sin jedhe garbittiin haadha manaa hin taatu eenyu sin jedhe eenyu nama tokko jalaa bu'aa waan ni jalaa abu eenyu jalaa waan si deebisa dhaggeeffadhu waan si jedhe erga na dhaggeeffadhu goobasi Abrahaam haadha manaa kan lammaffaa fuudhe san garbittii fuudhe moo fuune Gurba naman dhaggeeffatu. Eenyutu sitti haasa'e waama Abrahaam. Abrahaam si wajjin dubbateen na baasuuf. Deebise goobasi deebise rabshaa booda irratti. Beekaa rabbashuuti. Ni beeka. Waan Muhammad ati afaan Ingiliffaa barbaadde afaan Ingiliffaatiin illee ni hiite rakkoo qabu. Sanii miti rabshaa jira boo kun gurbaan. Hiikkaasaa mana jeeqoo jira boo gurbaan. Hirrabbashini afaan Ingiliffaatiin illee barbaadde. Afaan Ingiliffaatiin illee barbaadde. Eenyurra caalaan beeytu obsi dhaggeeffadhu obsi. Namni dhiiraa takka takkaan dubbata. Gaafa namni biraa dubbatu. Obsi gaa. Akka dhalaatti naasaa inni qubsi gaa. Gaafa namni biraa dubbatu ati si dhaggeeffadhu. Gaafa dubbatu namni biraatti si haa dhaggeeffatu. Dhiirti akkasitti haasa'u. Akkasaa gonu. Waan si gaafadhe amma dila sirratti haasa'e kana ragaan ati waan qabduun ka gartee gabritti namni gabritti Maariyaa Qibxiin haadha mana isaati miti. Haadha mana isaati miti kennaa kennamteef Gibxi irraa. Fidira kennaa kennam akka namni kennaa kennam Abrahaamiif maaltu Abrahaamiif hoo eenyu Saaraan maal kenniteef. Deebisi wallahi dhugaa deebisi waan si jedhe deebisu. Kan Muhammad deebisiis. Sare deebisi Abrahaamiif Saaraan hin kennine. Miliquuf akkana ta'a. Wallahi miliquuf deema. Kan Muhammad Rashaad illee kinoo dhufee dubbisaafi.